Ay jireenya kana maaloo takka shunkurtii dabalee takka immoo maaloo dabalee maaloo waaqayyo. Akkuma salphatan fuudha malee hafe waan nyaannu dhabeera. Waaqayyo boolleetti gadi sinaa dabalu maali sila sun nyaachaa hin jiru yoo dabale maal achi qaba. Ay jiru biyya kana. Ani keessa kun immoo. Hah? Ya waaqayyo ko maal ya waaqayyo maal qoramsan mana gahu maal ya qoramsan mana gahu maal silayyuu nyaata naannoo adabamaa jira maaji karaa kana adabda turme ni ilaalu ija ko kana qabachuu qaba ni ilaalu kai tur ni ilaalu ija ko ni ilaalin ni ilaalin ija ko maani qoramsan mana gahu isloo beelaan jira maana beelisa ni ilaalu Mani ya baal qoramsan mana gahu maal jarabbe amma kana na qorta mana ne yoo nyaatu ba tokko natti biddi yoo namni nyaata maalam ni ilaalu ija ko mana qabadda ni ilaalu man akkastaani mana na tura dhaqeen gaafatadha kan immoo dhaqeen gaafadha iji kun sana deet dhaqeen gaafatadha Boleetti nagaa miti akkam jirta? Nagaa koodha. Achirraa badhee gaafan si ilaalu immoo baay'ee suspense na gootetti gaafan si jedhu kami naalattu sana. Biyya sana gajjariiti nyaadhu. Maalan biyya nyaaddaree biyyeen waan ati satti namatti akkasitti laata sitti fakkaataa. Maal rakkina qaba yoo naalatte amma rakkina maal qaba naa kenni sitti tolatee naa kenni maal rakkina qaba gaafa kolfitus namatti tola. Hin dandeessaa? Maalooyi? Utuma siidhaadha dandeessaa? Maaloo utuu naalatte maalan danda'a? Naa kennan jedhe maali? Hin dandeessaa? Hin dandeessaa? Anoo waa biraas hin jenne birrii nu laattuu naa laattuun jedhe malee waa biraa maalan si gaafachaa jira maanni sammuun kee jallisee achi fageessetti itti yaadaayi. Waan inni lafarra bir godhee si haa balleessuun. Birii? Maa jechuudha birriin? Birrii waan nyaannu dhabneedha amma gadi. Naatu daa'ima kana iddoo kana dhaabbate. Maal fakkaatu? Daa'ima fuulduraa achi. Areeda baaseera. Wayi nyaadhuun dhaban jedha shingana siilaadhuu maaloo jetti kun. Haala akkuma waa biraa barbaadaa jirti. Waa bilbila koomoo ittiin gurguradhe nyaata nyaachuu nan danda'a. Siilaadhuu nyaadhuu naannee waa biraa na gaafatti bilbila gurguruudhaaf bilbila gurguree nyaadhaa reeni. Haa waan godha. Bilbila kana malee hin qabu kana malee maal hin qaban kanaaf uffata malee maal hin qabu. Anumtu nan balleessu waa biraa gaafachuu nana ture. Ana beeloo. Ana iyyeedha jennu waa biraa barbaadde fakkaata abbe. Edha hudduu ishee. Maanni? Akkam jirta? Akkam nagaadha? Ta'ina kana gaafattu moo? Maal karaa cuftee? Dubbii barbaadaa jirtu moo? Akkasittu maali? Maaltu? Tasgabbaa. Siloo waan nyaanni agabuu jira ta'ee akka goote ni dhiittaati. Ifama doggareen beelaan jira baay'ee nagaadha Akkamatti? Maal karaa cufteetu iyyuu maal? Ati nagalan maal ilaalta? Waan ajaa'iba tokko ilaalaa. Maal? Mucaa tokko jirti asii waa bareedduu tokko argaa jirtu ishee akka deemaa jirtu. Bareeddu baay'ee. Mumbus naa kenni waan ittiin nyaadhu waan nan beelee hin jedhan Sampai kapan masih kenu na jete nani nyakin wat nyata nyat beriwan jennan itu sewa berapa badi itu sini berapa badi jen alata sih anak itu alata sih anak معلومات سين سردسين جولهم تدا جولين أما معلومات سين
Maaltu nu sardaree babbasin immoo ila wanti na barbaaddi jee waan tane barbaaddi ta'ee jechuudha. Amni gaba baroose ammas gadi gaa. Ilaa borumaafuu sittani malaan waan akkasitti na riifatin. Ati ganaa ijoollee reef guddattuudha dargaggoodhati. Sii galee borumaafuu waan akkasitti na riifatin suuta guddadhu. Daa'iman turreeti. Hojjettee of hin jijjiirtu. Ofan jijjiira waa biraan gaafanne manidha borooma ishee ilaaleeni. Boro isinimtuu hin bitanii ilaaltanii bitanii borumaafuu ilaaltanii bitanii waan akkasitti eessa deemtu re? waan akkasitti Yeroo yaa Waaqoo jaarsi kun ofii keessanii akkasiin godhiin maaloon godhinaan jeena gorsee ofii isaaniiti duukaa tokkaa. Amma dhaloonni si anaa namoo isaadha. Dhaloonni si anaa namoo isam. Akka heedhe ilaalaa isa immoo anumtu akka heedhe ilaala. Anumtu nan dideemsii kennu hin dideem. Namicha kana hordofee duukaa bu'uun qaba ture. dhageessee intala ila dhagay ana qofa miti haadha keessa dhagay maaltu rammas keessa Homtuu iyyuu hin jiru boorsaadha maaltu jira? kanaaf ati Isin agarree achiin dhufaara akkasiidha akkamii isinis barbaaddee dhuftanii isin isa kana wal argattanii ati malaachaa fi jirta sasila silaadhuu naan jettee laachaa firtaay wal agartanii Sammuun kee nagaa miti inni kun si yaadu maan inni isaanii jechuudhaaf aloota siyaanaa maalootu jedhanii jechuudhaan dhufanii si argan fakkaata dudduba ishee agartanii maali kanuma dhaloonni siyaanaa siitti miraman ilaan taloo haadha keetiin atakkattuuni ila haadha keetiin jechuudha ati manaan ba'in sii galeera miti ijoollee koo keessaa kan akka kee na dhaga'uu diddeen qabuwan galama manatti. Leeshaba. Abbaa keeti moo? Maal ta'e sammuun kee nagaa miti ati yaaddu akka namaatti. Abbaa keeti. Nama akkamiiti kun kanatti dhufeerra? Abbaa keeti.